Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu ilmaan Oromoodhaa fayyaa nagaa keessani. Egaa adhas mata duree biraa waa'ee guba laphee madaa'uu garaachaa fi doodineemii mar'imaan qal'aa gara olii kutaa tokkoffaa maaltu fida fallisaa hoo maalii waan jedhu qabadhee isinii dhufee jira. Egaa warri chaanaalii keenyaaf haarawaa taatan laayik sabskiraayib gochuun irraanfatina. Inna like subscribe gochuun keessan hojii isa fuuldura jennu familii waan ta'uuf like subscribe share olii gochuun dagatinaa isiniin jedha. Egaa gubni laphee wantoota garaagaraatiin dhufuu danda'a. Isaan keessaa muraasa kaasuudhaaf gastrikiin fiduu danda'a. Gastrik inni jennu kun gastritis inflammation of gastric makana karaa birootiin immoo PUD isa jennuun PUD inni jennu kun waa lama of keessa qabata. Madaa'uu garaachaa, madaa'uu kutaa garaachaa fi kutaa mar'imaan qal'aa gara olii jennu paartii tokkoffarra kan jiru doodineemii jala lamaa yoo bakka tokkotti madaa'an PUD jennaani. Gara biraatiin illee guba laphee wantoonni fiduu danda'an hedduudha. Pancreatitis inflammation of narajijii yoo kan miidhamu ta'e fiduu danda'a. Cholecystitis yookiin gallstone inni innas turuu bira jirtuutiin kan miidhamtu ta'e isiin fiduu dandeessi yookaan turuu yoo kan miidhamu acute hepatitis fiduu danda'a. Myocardial infarction onneen keenya yoo akka tasaa dhiigni kan itti ititu hidda dhiigaa keessa akka ititu ta'e dhukkubbii akkasii guba lapheessanii fiduu danda'a. Garuu mallattoon isaa haalli jara itti ibsaman garagara jechuudha. Inni madaa garaachaa inni jennuun kuni nama gubaa haalli nama guba isaas garaagarummaa xiqqoo qabaachuu danda'a. Kan garaachaa fi kan doodineemii malee nama guba yookaan garaachaa kan ta'u ta'e keessaayyuu nyaata nyaanne daqiiqaa 15-30 keessa dafee nama gubaa nyaataan homaa nutti fura jechuudha. Bishaan illee hodhuun nyaata illee yookaan nyaannu ta'e nutti hin furu. Yookaan doodineemii yookiin mar'imaan qal'aa akkuma garaacharraa gabbu'ee mar'imaan qal'aa kutaa paartii doodineemii jedhudha. Kutaa tokkoffaa san yeroo baay'ee kan baay'inaan madaa'u yoo isa san kan ta'u ta'e yoo nyaanni namatti fura. Erga nyaanni turree nyaanni sun daajis ta'uu eegalee booda sa'a 2-3 booda namatti eegala dhukkubbiin isaa keessaayyuu halkan erga nyaanni daakkamee booda yogguu asiidiin garaachaa haayidrookloorik asiidii jedhamu oomishamuu eegalu nama dhukkuba. Amaloonni isaanii gara kanaan garaagarummaa qabu. Walumaa galatti nama gubuudha laphee jala kana nama gubuus akkasitti nama dhagama. Maaltu fidaa kan jedhuuf immoo wantoota garaagaraa fiduu danda'a. Uumamumaan garaachi keenya asiidii oomisha. Asiidiin kun haayidrookloorik asiidii jedhama. Asiidii akkaan cimaa ta'edha. Asiidiin kun osoo baasanii sibiila irra kan godhan ta'e sibiila muruu danda'a. Sibiila baqsuu danda'a kan jedhamudha. Haayidrookloorik asiidiin asiidii pH'n isaa cimina asiidii kan agarsiisu pH 2-3. Asiidii akkaan daraan cimaa ta'edha. Gara birootiin immoo inzaayimii qaba. Inzaayimii peepsiin jedhamu qaba. Inzaayimiin kunillee iddoo oomishamu waan itti oomishamu keemikaala san keessaa bahee yoo tishuu keenya nagaa kan argate ta'e daameeji godha jechaadha. Ni miidha jechuudha. Akkaan miidha jechuudha. Wantoonni kun lamaan peepsiiniin kun inzaayimii nyaata keenya onnaa godhu. Haayidrooklooorikiin kunillee nyaata bulleessuudhaaf gargaara. Jarri kun lamaan qaama isaan ittisu. Uumamaan qaama jara kana ittisu qabu. Qaamni kana ittisu garaachi keenya dafee tishuun isaa of haaromsa. Gara birootiin immoo mukoosaan laayiree qaba. Mukas yookiin maal jedhan waan akka furrii garaachi keenya qaba. Isa kana keessa waan jiruuf isa kana keessa waan bahin tishuu miidhuu hin danda'u. Seelota qaamaa miidhuu hin danda'u. Ammas deebi'ee baayikaarbooniitii waan oomishu qaba. Baayikaarbooniitii inni jennuun kun immoo keemikaala alkaaliidha. Inni asiidii waan tureef bifa alkaalii waan qabuuf ni baabsawa. Isa kan akka dhiibbaan geessine godhee dhoogga jechuudha baayikaarbooniitii. Uumamaan jarri kun lamaan kun yoo wal madaale ta'e asiidiin kun qaama keenya miidhuu hin danda'u jechaadha. Qaama keenya waan baay'ee miidhuu hin danda'u. Garuu sababoonni garaagaraa yoo argaman ta'e miidhuu danda'a. Sababoonni sun maal fa'a? Baakteeriyaa yoo nama miidhe, baakteeriyaan infekshinii godhe, baakteeriyaan kan fiduudhaan beekamu H. pylori baakteeriyaa jedhama. H. pylori baakteeriyaan kun daraan akka malee kan fiduudha. H. pylori baakteeriyaan kun amala addaa qaba. Amala addaa inni qabu maalidha? Yuurees inzaayimii jedhamu qaba. Yuurees inzaayimii jedhamu qaba jechuun immoo asiidiitii kana yuureesiin kun
Baayikaarbooniitii kana balleessa alkaalaayinii godhaa deema. Alkaalaayinii kana gara asiidii jijjiiraa deema. Asiidii keenya kan dabala jechuudha. Baayikaarbooniitii sila qaama keenyaaf gaarii ta'e ittisuusan ni balleessa. Gaafa sagabbuus immoo asiidiitii kana keessa jiraachuu danda'ama. Deebis immoo filaajillaa qaba. Socho'uu danda'a gara mar'imaan keenya garaacha keessa simu filaajillaa qaba. Ammas deebi'ee qaama tooksin jedhamu CTGA waan jedhamu qaama akkasii qaba. Kanaafuu tooksiin isaa sun qaama keenya miidhaa deemaa jechaadha. Tishuu keenya madaatti godhaa deemaa jechaadha. Gara biraatiin immoo nan istiroidal antiinfilamaatorii diriim dawaa mataa dhukkubbiidhaan fudhataman akka aspiriinii, daayikiloofiinii, tiraamadol fiin dawaa dhukkubbii mataa dhukkubbii fi qaama dhukkubbii fudhatan kun irra deddeebi'anii yoo fudhatan qaama keenya miidhu. Akkamiin miidhuu? Prostaagilaandiin antaagonistii dawaawwan kunniin. Prostaagilaandiin antaagonistii. Prostaagilaandiin jechuun immoo baayikaarbooniitii kan akka oomishamu gargaara. Mukasii fi tishuuwwan qaama keenyaa achirra akka jiran akka oomishan gargaara. Kan qaama keenyaaf gaarii. Isa san immoo gaafa inni biitu godhu dawaawwan kun gaafa kennanii isa san gadi buusan bakka argataa jechaadha. Kanaafuu iddoo kana argataa dawaawwan kun illee miidhaa fidu. Gara birootiin immoo wantoonni dhukkuba kanaaf nama saaxilanii asiidiitii waan kanaa dabalanii asiidii haayidrookilooriitii dabalanii immoo qaama ittisu san buusuu danda'a. Akka tambootuutu alkoolii dhuguu aarii istirees infekshinii waan garaagaraa vaayiraal infekshinii dawaawwan keemootiraapiif kennan dhukkuboota akka zooliin jallisuun sindiramu yookaan gastirnoomaa asiidii haayidrookilooriitii oomishamu asirratti dabalu dhukkuboonni kunillee haayiparpaaraataayizimii fi dhukkuboonni kana fakkaatan asiidiitii ni cammaru. Asiidiitii cammare jechuun bakka gabaabumatti qaama keenya ni miidha jechuudha. Inni kun mallattoo inni agarsiisu maali kan jedhuufi nama guba lapheeti hanga duubaatittis nama dhagamuu danda'a. Dafanii quufuu, ol nama afuufuu, nama lolloojjisuu, nama saqqisiisuu danda'a. Nyaanni immoo osoo jabaan nyaatin dafanii namarraa akka waan quufanii nama godhu dhiirri isaatiitii kan jennu mallattoolee akkanaa kan namatti dhagahama. Miidhaa inni fiduu danda'u maalidha? Yoo dafatti mallattoo kan agarree deemnee yaalamnee dawaa qajeelootti hin fudhanne miidhaa fiduu danda'a. Viidiyoon kun namarra ture miidhaa fiduu danda'a. Dhiiga qixuu nama fiduu danda'a. Biliidiing isa jennuuni. Biliidiing PD jennaan waan akkasaan. Inni kun immoo dhiiga akkas nama qisiisu ta'e dhiiga nama fiduu danda'a. Yeroo dheeraa namarra ture nama miidhuu danda'a. Obstruction kan jennuun inni biroo. Inni madaa deemu sun iddoo san cufuu danda'a. Kanaaf obstructed ta'e GOO gastric outlet obstruction. Haga namni waan tokko nyaachuu danda'u dadhabu. Waan tokko galliqimsuu danda'u nyaanni iddoo sun cufamu isaa geessuu danda'a. Parfooreetii ta'uu danda'a. Parfooreetii yoo ta'e madaa godhatee hanga duubaatitti achi bahuu danda'a. Garaachuun saabatee hanga duubaatti bahuu danda'a. Waan akka malee hogguuta kan dhukkubbii akka waan waaciteetitti dhagamaa duubaanillee akka malee dhukkubbiitti dhagamaa dugda duubaanii yoo kasan ta'e hanga baqaqsamee sirraawutitti geessuu danda'a. Yoo waggaa dheeraa kan tuuta malee madaan sun gara kansariitti jijjiiramuu danda'a. Inni keessaayyuu inni gastric alsarii jennuun sun gara gastric kansariitti jijjiiramuu danda'a. Erga kana jenne maali yaalli isaa maali yoo kan jennu ta'e yaalli isaa tokkoffaa lifestyle modification wantoota hojjennu sirreessuu qabna. Inni kunniin maal gochuu qabna? Wanni nu gochuu qabnu isa kanarratti ofumaa keenya nyaata filachuu. Fakkeenyaaf nyaata asirratti wanni beekuu qabnu nyaanni barbaree qabu hin fidu gastric ulcer yookiin duodenal ulcer garuu kan inni godhu isa san yoo madaa'ee kan jiru ta'e nutti jabeessa malee direct ofii isaatiin hin fidu. Kanaaf nyaata barbaree qabne booda nyaata barbaree qabu nyaachuu hin qabnu. Nyaata kaaffeenii qabu akka bunaa kanneen nyaachuu hin qabnu. Nyaata coomaa kanneen baay'ifnee hin qabnu. Aaruu dhiisuu qabna. Alkoolii dhuguu qabna. Sigaaraa xuuxuu dhiisuu qabna. Halkan sirriitti riba gahaa dhuguu qabna. Bishaan gahaa dhuguu qabna. Keessaayyuu ganama afaan qullatti dhuguu qabna. Daawwan dhukkubbiidhaan fudhanna istiroodam jedhamu cimjenneetu mana akkuma arginu fudhachuu jira. Ogeessa fayyaatiin ilaallamni fudhachuu gaariidha. Nyaatota immoo akkamii yoo nyaanni irra gaarii kan jedhuufi nyaata akka yoogarti baaduu nyaanni akkasii kunniin gaariidha. Wanni akka shaanaa, aannan itittuu, akka bassoo wannoonni akkanaa kunniin gaariidha. Kamtu gaarii miti akkam isin hin jedhe koofii. Bunni gaarii miti kaarbooneetii biviriijii wanni jedhamu akka kun gabaarraa bitamanii dhugaatii walallaafaa kun gaarii miti chokooleetiin gaarii miti qaaraa nyaata soqiddiitti baay'atu kunillee namatti kaasuu danda'u nyaata asiidii siitiras asiidii warra qaban akka ooreenjii akka tomaatoo kunillee namatti kaasuu danda'u. Ergaa kana of eeggannoo kanneen hanga dandameen gochuu qabnaan of kenna keessaayyuu aaruu alkoolii tuquu sigaaraa xuuxuu kanneen of eeguu qabna hanga dandameen fuduraa fi muduraa nyaachuu baay'isuu nyaata madaalamaa akkasii argachuu gaariidha. Inni biroon ofii keenya gochuu dandeenyu isa kana gara birootiin immoo laallamnee deemnee qorannoo erga taasifamee booda dawaa irraadikeeshin tiraappii kan jedhamu jira. Isa san dawaa osoo addaan hin kutin nuuf furuu danda'a guyyaa 2-3 fudhanne isa san oddoo addaan kutin guutuutti
fudhachuu qabna dawaasaa guutuutti oduu addaan guutiin jechuudha. Inni biroo wanti nu godhuu qabnu akka baqaqsaatiin nama geessuu kan danda'a. Inni sun laallamee ogeessi laalee haalli isaa dawaadhaan yoo kan sarminetti ta'e dawaadhaan hanga ji'a 7-8 akka 10 fudhatee dawaadhaan yoo kan sarmine ta'e yookaan immoo kan dhiigu biliidiingi ta'e indooskooppii waan jedhu indooskooppii laageeshii hojjetamuu danda'a yookaan immoo parforeedii akka ta'e yookaan immoo baqaqee duubatti uramee ka duubaa bahu ta'e baqaqsaadhaan yaalamuu danda'a jechuudha. Innaa of eeggannoon gochuu dandeenyu isaan kana gubni laphee yeroo baay'ee piyuudiidhaan kan dhufu mallattoo walumaa gala gabaabumatti nama gubuudha inni kan namatti dhagahamu gara laphee kana jalaan nama guba hanga duubaatiin nama dudduu danda'a osoo moomaa nyaanni hin jedhin illee mallattoo nu quubsuun nu dhagamtu osoo nyaanneetuma quufii nu quubsuun mallattoo akkasii nu dhagama. Garuu kana malee illee wantoonni biroollee fiduu danda'u wantoonni biroollee akka amma isin jedhe koolesistaayitis koolesistaayitis inni jennuun gaal bilaadar isin jennuun ni cirraachi hadhooftuudha isin jirti isin sun yoo infekshinii godhate koolesistaayitis jennaani gaal istoon achiin jira akute hepaataayitiis yoo tiruun kenna yeroo gabaabaa miidhamte fiduu danda'a paankiraatis irra jiijiyoo fiduu danda'a maayokaardaan infiraakshin akka isin jedhe kun dhiigni yoo maayokaardiimii kenna keessatti kan hidhitu ta'e waan akkasiisan fiduu danda'a garuu baay'ee nama gubuu miti. Nama gubuu caala jar mallattoolee biraas agarsiisuu ni danda'u. Garuu walumaa galatti immoo mallattoolee akkasii yoo agarru ta'e laallamnee addaan baafannee dawaan fudhachuun akkaan ijoodha jechuudha. Har'aaf mata dureen isinii qabadhee dhufe kana yeroo biraa bal'inaan mata duree biraatiin walitti deemna. Ammaaf